ilmi sadii tokko ilma abbaa caalu tokko ilma abbaa dhaalu tokko ilma abbaa dhaanu jan abbaa dhawu jechuudha. Maqaan kee? Meerayyaa abbaa mucaa. Meerayyaan kam? Ayyaa kun Quraana isaan geessi? Quraana fitte. Yoo fitte? Ramadaana. Umriin kee mata meeqa? Torba. Torba. Dura maal qaraa Kitaaba keessaa maal qaraa jirti? Seenaa Ambiyaa. Seenaa Ambiyaa. Seenaa Ambiyaa keessaa maal qaraa jirti? Amma isa geessite? Ani amma Nuh. Nabiyullah Nuuhi. Meerraa Ahaa, Nabiyullah Nuuhiin qaraa jirta? Mee Ibraahim irraa haasofta? Waan biraa'oo eenyutu si barsiisa seenaa Nabiyullah Nuuhi eenyu si barsiisaa jira? Yusuf. Aywa, maasha Allah, ahsant. Ayye, Ibraahim irraa waan barannu nuyi mime. Rahmatan. Da'waa. Seera aadaa. Seera aadaa. Waan baramoo gisee amma daawwaa gisee gootu ofirraa eegalta gisee haasa'u ofirraa eegaltee sana booddee gara abbaa keetti deemta abbaan dinnaan immoo gara ummataatti deemta. Baay'ee bareeda. Deemi kan biraa'oo yeroo rakkoon sirra ga'e achi ga'eera. Yoo rakkoon sirra ga'e yoo daawwaa keessatti yoo cinqiin sirra ga'e akka Nabi Ibraahim irraati qaraatee jirta. Oo rakkoon daawwaa namaan ga'u irratti sirra ga'e maal goota? Bikka biraa deemtee ammas ni haasofta. Ergaa mee waa'ee azkaaraa bismillah waan gana basilaanaa himte san. Bismillah fadlu dhikr واذكروني أذكركم فاشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله مغفرة وأجرا عظيما. أيوة ما شاء الله. أيوة بقى أما أذكارك أنا ما في قلقلة عندك تناجرين أمتك آميف أذكارك أنا ما في قلقلة أكون بنين دقن آميف أفعل مورموتي أذكارك أكل تحفظ آيات أمريكا. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله جديد.